Ashamaa jirra jirtu obboloota koo qaalii fi gaarii hordoftoonni maatii tuubii biyya keessaa fi biyya alaa akkam jirtan nagaa kootii galata waaqayyoo isinis akka nagaa taatan abdiin qaba. Baga jiraattanii baga sa'aatii kana geessanii isiniin jedha nageenyi waaqayyoo bakka isin jirtanii fi lafa isin jirtanitti isin bira haa jiraatu isiniin jecha. Egaa gara mana maartii dhufeen jira. Maartii obboleettii biyya baga gammaddee jechuun dhufe. Baga ulaagaalee yuutuubii hunduma isaatu guuttee sa'aatii guuttee sabskiraabii guuttee itti milkooftee siin jechuun dhufee maartii qaalii namaa akkasuma milkaa'inni kee milkaa'ina kooti gammachuun kee gammachuu kooti jedheen si wajjin qooddachuu dhufe siin jedha. Baga gammaddee baga guyyaa firee dadhabbii keetii argite qaalii namaa siin jedha maartii kiyya. Egaa sa'aatii kee guuttattee hundumaa ulaagaalee guuttee itti milkooftee jirta. Gara fuulduraa wantoota baay'ee sirraa eegama. Jabaattee cimtee too'ii waan gaarii saba keetiif biyya keetiif waan gaarii akka irratti hojjettu abdii sirraa qaba. Gara fuulduraa ittiin biyya kee mul'istee seenaa biyya keetii mul'istee aadaa Oromoo ittiin mul'istee waan baay'ee waan guddaa akka irratti hojjettu abdii si biraa qaba siin jedha maartiyyeetiyya. Asumaan hordoftoonni ishiitis immoo kan yeroo ishiin rakkattetti yeroo ishiin haalli itti mijannetti bira dhaabbattanii too'ii akka ishiin sa'aatii kana guuttattu sabskiraabii kana guuttattu gootanii hundi keessanuu guddaa galatoomaa isiniin jechuun jaalladha. Egaa namni tokko homaaf hin godhu hundi keenya iyyuu gargaarsuma obboloota keenyaa gargaarsuma lammii keenyatiin yeroo iddoo kana geenye ammas immoo wal gargaaruun keessan akkasuma itti fufu ammallee itti fufa gara fuulduraa ciminni keenya nurraa eegamaa wal gargaaruun wal bira dhaabbachuun akkuma itti fufetti haa ta'uun isiniin jedha. Namni tokko kophaa isaatii miti kan milkaa'u milkaa'inni keenya walumaan waan ta'eef hundumti keessanuu guddaa galatoomaa isiniin jedha. Egaa maartii irra deebi'uudhaan congratulations siin jedheen jira. Baga gammaddee baga guyyaa firee dadhabbii keetii argite. Mana namaa keessa teessee haala mijataa fi haala hin mijanne keessa teessee iddoo kana ga'uun baay'ee nama gammachiisa. Dubbachuudhaaf guddaa tokko siif gammadeen jira qaalii namaa. Ammas immoo kana caala akka nu gammachiiftu abdii sirraa qaba. Sa'aatii har'a 100 guutte kana hegeree dhugaa har'aa 100 gara fuulduraa akkasuma immoo miliyoona illee nan jedha. Akka geessu abdii si biraa qaba. Waaqayyo biraa sirrii akkasuma abdiin qaba. Obboleettii tiyya qaalii jabaadhu irratti hojjedhu itti cimii haalli jireenya mana namaa keessaa odoo sin daangessin yeroo kana ga'uun kee baay'ee nu gammachiisee jira hunduma keenya iyyuu. Ammas immoo wal gargaaruun keenya itti fufu akkasuma wal bira dhaabbannee wajjiniin deemnee too'ii gara fuulduraatti duuba odoon ta'in gara fuulduraatti deemnee waan gaarii irratti hojjennee akka zim jenneetuma yuutuubii bannee abalu yuutuubii banee odoon ta'in waan gaarii irratti hojjennee waan dhaloota barsiisu waan gara fuulduraatti dhalootatti darbuu irratti hojjennee akka seenaa keenya mul'ifnurree abdiin qaba. Hundumti keenya iyyuu tokkoon keenya wal gargaaruudhaan wal bira dhaabbachuudhaan walitti naafuu odoon taane habaluun kun na bira darbe odoon taane wal gargaarree wal bira dhaabbannee akka irratti hojjennu isiniin jedha. Asumaan obboloota koo kuni dhaamsa obbolummaati. Innaa obboleettii tiyya qaalii baga gammaddee baga milkooftee jabduu tiyya siin jedha maartii qaalii namaa. Egaa waan baay'eetu sirraa eeggamaa waan baay'ee si hanqataa. Jabaadhutii itti cimiitii itti yaaditii irratti hojjedhu. Ammarree yeroodhaaf mana namaa keessa biyya namaa keessa teenyee wanni irratti hojjennu yaanu dhibu. Mana tokko keessa haala mijataa jira, mana tokko keessa haala mijataan hin jiru. Kana wal maddii qabnee ilaallee gara fuulduraatti immoo akka waan guddaa irratti hojjechuu dandeenyu asumaan wal beeksisuu qabna. Innaa gara fuulduraatti jabaannee irratti hojjennee waliin hojjennee tokko taanee iddoo guddaa akka geenyu abdiin qaba isiniin jedha. Odoo fageenyi nu hin daangessine odoo lafti walirraa fagoodhaan hin daangessine waliin taane akka irratti hojjennu abdiin qaba. Kun gorsa obbolummaa kiyyaati. Jabaadhaan isiniin jedha. Hordoftoonni ishiitis immoo akkasuma jabaadhaa. Hundumti keessanuu abdii murinaa warri ganaa jalqabdanirree jabaadhatii hojjedhaadha. Bakka guddaa geessanii isiniin jedha.
Innaa dhiifamaa yoo sagaleen kiyya kan hin dhaga'amne ta'ee ijoolletu rafee jira waan ta'eef asumaan dhiifama isinin gaafadhaa. Obboloota koo qaalii fi gaarii naaf jabaadhaa. Bakka isin jirtan nageenyi si wajjin haa jiraatu. Turtii gaariin isinin jedha. Ashamaa jirra jirtu daawwattoota jaalatamtoota fi kabajamtoota obboloota koo daawwattoota maartii toobii akkam jirtu fayyaa keessanii jirtu ani galata rabbii nagaa kootii fayyaadha isinin jedha. Obboloota koo har'a karaa mana maartiitti affeerramee karaa istiidiyoo maartiitti dhufeen jira. Masimattu mana ifattu isinin jedha. Nageenya waaqayyo isiniif haa baay'atu. Warra na beektan nan beeknee fi sabboontu Arsii jedhama. Warri na beektan silas na beektan waan ta'eef jirtu isiniin jedheen jira. Nageenya waaqayyo isiniif haa baay'atu lafaa fi bakka jirtanitti. Har'a maartii obboleettii baga gammaddee baga milkooftee baga guyyaa dadhabbii kee firee isaa argite isin jechuudhaaf karaa mana maartii dhufeen jira. Obboleettii baga gammaddee baga waaqayyo si gargaaree baga guyyaa dadhabbii keetii firee isaa argitee ammas immoo jajjabaadhu jajjabee qomootii sin jedha. Daawwattoota maartiitiin illee asumaan daawwattoota maartiitiin illee maartii sabskiraayibii takkarraa kaastanii jajjabeessitanii ulaagaa yuutuubii hunda guuttanii fi obboleettii teenya kan bakka kanaan geechan galatoomaa galata guddaa nu biraa qabdanii. Oromoo qomoo koo isin jaallanna isin kabajnaa ammallee gargaarsi keessan akka nu biraa hin hafne isinin jedha. Akkuma san immoo fakkaattota goddanyoota koo waan akka maartii kan akka walee kan akka hinaan warroota yuutuubarra dadalaidan hunda keessan obboloota koo kabajaa guddaan isiniif qaba. Akkanatti Oromoon jajjabaatee gadi ba'ee waan gaarii hojjechuun annuuf waan gaariidha. Anaaf jechuun ani bakka waan gaariidha anaaf jechuudha. Jajjabaadhaa abdii hin murinaa isiniin jedha. Ijoollee maali? Dhiifama obboloota koo sagaleen na jalaa seennanan addaan kutee innaa maartiyyee qaalii namaa jajjabaadhu bakka guddaa gahee dhugaa hedduu namatti tola. Amma haalli amma Oromoon irra jiru haala guddinaa haala wal hammachuu wal jaallachuu hedduu waan nama gammachiisu tokkotu mul'achaa jira amma. Kanaaf obboloota kiyya jajjabaadhaa wal jaalladhaa wal hammadhaa wal gargaaraa wal bukkee dhaabbadhaa isiniin jedha. Maartiidhaan illee obboleettii tiyya jajjabee qomootii jabaadhu waan gaarii hojjedhu waan gaarii dhaloota buruutiif dabarsii waan gaarii nuuf dabarsii yuutuubii keetirratti fayyadamii afaan kee guddisii rakkataa kee gargaarii. Aartii kee guddisiin jedha. Naaf galatoomii obboleettii tiyyaa hedduu namatti tola. Gammachuun kee gammachuu kootidha. Bakka kana waliin geenye guddinni kee guddina kootidha. Hedduu namatti tola. Jabaadhu waan gaarii irratti hojjedhu sin jedha. Akkuma san immoo fakkaattota ijoollee reefu lafaa baaniin illee jabaadhaa abdii hin murina. Fakkeenya walaa fi haa taanu namni hojjete akka milkaa'u walirraa yaa hubannu. Warri manatti haftanillee jabaadhaa gadi baa hojjedhaa afaan keessan guddisaa akka biyyoota biraatitti isiniin jechuun jaalladha. Waaqayyo si wajjin haa ta'u. Nama biyya ormaatirraa walitti funaanamee biyya keenya irratti galee rakkataa keenya gargaaru biyya keenya guddisu afaan keenya guddisu aadaa keenya guddisu nu haa taatu isiniin jedha. Maartiyyeedhaan illee jabaadhu isiniin jedha obboleettii tiyya qaalii waaqayyo si haa gargaaru. Ammas immoo yuutii obboloonni kiyya maatiin ishii warri taatan hundi keessaniyyuu biraa hin hafinaayii ammallee ganaa ishii hafee kuni jimmiriidha malee hin xumurree har'a 1,000 geechee hoggaa har'a ammoo nama 100,000 geechee nama miliyoona geechee mul'attu godhuudhaaf ammallee shoora guddaa kan taphatu isiniin jedha obboloota koo maatii ishii hunda keessaniiniyyuu bakka wala jajjabeessinu gandaan amantii waan hunda isaatiin wal qooduu baannee Oromoo tokko taane tooyi. Yoo wal bukkee dhaabbannee wal jajjabeessine viidiyoo gallakkisne sheerii walii goone laayikii walii goone akka nama biraa ga'uu nu taasisa waan ta'eef jajjabaadhaa wal hammadhaa wal jaalladhaa isiin jedha. Akkuma san obboleettii tiyya goongiraashee isiin jedhan jira baga milkoofte baga gammaddee jajjabaadhu waan guddaa ta'ii mul'adhu
sin jedha. Jajjabaadhaa hundumti keessaniyyuu hedduu tokkoon isin jaalladha, hedduu tokkoon isin kabaja. Baga koo taatan isiniin boonan isiniin jedha Oromoo qaalii koo. Maaliif har'a nuti mukni tokkuma waan ta'eef jechuudha. Walitti wal qabatee mana ijaara jedhame Oromooni. Kanaaf wal qabannee bakka kana geenye ammallee immoo hanga dhumaatitti wal bira yaa dhaabbannu. Kuma takka ga'uun keenya kun homaa miti ulaagaa yuutuubii guunne malee ganaa waan baay'ee nu eeggata waan ta'eef viidiyoon keenya akka nama bira ga'uu nu taasisaa, nu gargaara. Jajjabaadhaa, wal hammadhaa, wal jaalladhaa. Gorsa obbolummaa kootitti jajjabaadhaan isiniin jedha. Garuu viidiyoon kiyya xiraatii hin qabu, sagaleetu seenaa jira waan ta'eef dhiifa mallee naaf godhaan isiniin jedha. Waaqayyo si wajjin haa ta'u, bakka jirtanitti kaatiksee isin haa ta'u isiniin jedha.